أنا إيه أباك يا كبريجر ربي أرمتوف برا متى أقوله أبرسان كدوان جرا نجر نما نمنا كوب بلسان سبيا تو خميديا خنو باجرو إنفان obboleetiis rabbi gatitti fatiyaa qaba. لبرا فتيا كابتن نما ميديا خنا ديرو كيسا ونمنا كوب بلسان سبيا تو Miidiyaa irratti baay'ee nama hunda wajjumaan haasawaa yaani nama akka obboleessaatitti namni jireenya kiyyatti rakkoos bal'oos natti dhiyaate na qaqqabu abdadduus fottuu qofa. إنجتة Fattuu qofa namni akka hiriyaatti abdadhu namni niin ani jireenya kiyya muluutti rakkoos bal'oos itti waanuma takka dharkadhus bal'adhus itti dhiyaadhu hiriyaas abbaas obboleessaas Fatiyaa Mustafaati. فريا مصطفى يوسين Fattuu hiriyaati jalaati. Yoo baruu barbaade. سيستر وانا سيجا بدي سينجل فتيا ولين كامان جريتا نما ميديا راين سينجل سيستر أفرد دينجو Fakkeenyaaf amma miidiyaa irratti jechuudha namayyuu gastii qaba miidiyaa fayyadamaa jasti wajjin seenee wajjin haasa'u tasaniichi hin beeku obbolummaa yaani namayyuu akkuma obbolummaa wajjin haasa'u malee waan jasti akkasitti akka obboleessaatti abdaddu rabbi. إبرو بتاعك سكالي تاني بلد سكيفو أوكي نرجع كيف ده يوانا سكافر اسمه دوغاسني أصون سوبنت أصون كيجبنت خوماتي ستين بلد Haadha hiriyaati يسرا كونغ lubbuutiya. سرا فردين جرا سرا فردين جرا أصون سوبني أصون تين بلد أصون راي نرفني وان تاتي نتي مي عرفات مالتا مالتا تاتي نتي مي خوان تاتي Ayya fakkeenyaaf waa hun jiru hunda hin beektaa namni arafaatti ulfaa jedhee jantaa fayyada miti. أنا واي أقول فكرتي سنغافني مالتا تيات نتي Fakkeenyaaf hoggaa jettu maal taate jechuun hin dhukkubsatte moo maal rakkatte jechuu barbaaddeetu moo kan ها fakkeenyaaf maal taate jechuun hin dhukkubsatte jechuu barbaaddeeti moo hin rakkattee jechuu barbaaddeeti. إيه مرة كنت مالتا تيجي ولا مالتا سوبر جنتي Ani rakkoolleen qabu alhamdulillah rabbil aalamiin jedhe takka farratti na dhukkubee ture mijattiin hanga dandeettu na yaalte anillee birrii harkaa qabu uummatiyyaaf dabarsee sii gala miti. Kazaa ani bitijjitii wayii keessa galee of fudhee ture. فودة Kazaa yaa فجأة صدامو of course. فجأة وإني أنا مسرع برو بربادي أنقطع نمجيكين كمان تاتو Buusi nama abboon yoom مسعود nama ايه buusi. بر جناني قلت Bukan tebas kita dapat tuh gimana? Bukan dapat tuh kayak. كوي لك سجلين كوني ورا بمانا في سيكو فقولك اسمي دي برانا أفسا أوكي أقولك أوكي أقولك أوكي نوبا أقولك أنقطع تلي نوبا أقولك يورا مو بربادي مالي Maali waraabbii ترتيبا نافسوينا ركومت أكا ورا بتنين بربادا ورا ورا أبو هورا بتن ركوم كم نير ركدي فليتين كه ما تفسيوس أو وناس سنا برو بربادي سني عرفات ta'uu dandeetta sister. Maal jette? وناس سنا برو بربادي وان سنا كسي سياجسي bakka hudhaatiin si geessanii sirraa baruu fedhan takkitti butana qofa. Takka farratti dhageeffadhu sitti hima namayyuu jechuudha koflee haa taphatu malee madaa garaasaa namayyuu gubaa qaba sii galaa. Gubaan sabka miidiyaa irratti himtu miti Gubaa gaafa siin jedhu bisichitti garaagaraa qaba namayyuu rakkoo qaba rakkoo dhuunfaa mataa isaa qaba. Rakkoon dhuunfaa mataa keetiitii fi wanni miidiyaa irratti dubbattu garaagara sii gala miti. Eenyuyyuu koflee haa taphatu malee rakkoo qabaa rakkoo dhuunfaa mataa isaa qabaa okay bisijjitii garaagaraa qabaachuu danda'a gin waan akkasiisa waanuma sammuu keetii fi hiriyaa jabduu qabaatte si mareettu malee ol baatee waan miidiyaa irratti dubbattu miti. Rakkoo hawaasaan ga'anii fi rakkoo hiriyaa keetii. Okay. Rakkoon ati sirra ga'e akka ati fuutu si godhu sun rakkoo ati amma himtu miti akkasii Akkasii akka mana masitti. himuuf isin teessa si booda. Maali wanti maaltu jiru sitti himi biraa maal ta'u? Bara eenyu wajjin eti natti Haa?
Eenyu wajjin baara dheeteeti. Obaatii adeemeen. Mustariyaan alatti nagannaan deemeen. Baara namni haa godhuuf deemaa tiraa godhuu dheeke moo rakkate dheeke bara. Takka farratti biyya Duubaay kana keessa wanni guddaan ati beekuu qabdu yoo manni ijaazaa kuusi jallatee mana ijaazaa kan dheetu. Mana ijaazaa sanii batee mana ijaazaa kan san dhaquuf birrii si barbaachisa. Okay? Habibti ati baara kadeemtee haa godhuudhaaf moo rakkateeti. Bahaaratti namni rahaa godhuuf hin deemu obboleessa kiyya rakkootu na baase bahaara irratti bakkaan galu bakkaan tirkadhu dhabuutu na baase. Fatiyaa nagaa wajjin jirrullee akka nama gaarii biraa na baasanii guyyaa lamatti daandii irratti na darbitee namaan Nama sannaayimi nama saniin barbaadu jira goobas fayyaa ta'e nama fatiyaa biraa si baay'isan natti. amma ni dubbii biraatu sin barbaadu. Oh. Mustariyaan. Okay. What is Mustariya eenyu sin? Ifnaani? Daftor ifnaani shuu. Okay. Okay. Habibti waan asi gaafadhu ifnaani mana si baase. Ati ji'a torba eega mana xalabaa mana Dr. Marjamaatii baate. Fatiyaa. Eenyu irra sitti aana fatiyaa fi ifnaan? A'iizu billah. Fattuun. Ani waa'ee gandummaa si gaafachaa hin jiru obbolummaadhaan tola sitti ooluudhaan wajji nyaachuudhaan si gargaaruudhaan eenyu si dhiyaataadha malee ganda si gaafanne dhiifa malaa godhe. Lokonni geessii galaraa fattuu. Ayyee okay fatuu si dhiyaata ani illee akka fatuu si eega fatiyaan ji'a torba akka obboleettii kaadhaa si taatee wajjin jiraatu jirtu bira namni sitti hin dhiyaanne akkamii baara si geessire maaliif dheedha. Gaafii bareedduu na gaafatte. Takka farratti fiidiyoo sitti himaan jiru fiidiyoo wayii waraabee posoote. Abbaan manaa sa'aatii nan akkasuuf godhu lubbuun tuni yoo lubbuu rabbiin kaaliin nuume baase malee lubbuu namni ofuudheefis hin baatu dabbaan dhugaa hin qabdu poolisii sin qabsee shurtaa sin qabse jedhee balaa buuse jechuudha. Kaza bakka mana kana bichetti amma baastan mana jedhanii sababa kiyyaan bichetti daandirra bulte jechuudha fattus meeshaa si wajjin alatti baasanii. Narraa boo qabdii ajjecha ofirratti gaggeette shurtaa. Okay. Sababni abbaan manaa si manaa baasee sababa keessatti fatiyaallee manaa baaseef maali? Ati maal balleessite isaan keessa? Sababaan ofireef. Shuu. Okay. Akka ifuutu kasu godhe yoo maal? Bisichitii garagaraati sitti himaa. Takka farratti na dhukkubee. Takkosa miijara waan Dhageeffadhu fattuun jechuudha biyyaansi akkuma nama takka akkuma hiriyaatti wal barannee haati xiyya naan dalle sii gala miti akkuma nama takka natti dhiyattee namni hin geessin deellee hin jiru namni geessin haa ta'u illee hin jiru nee bira jechuudha kana beekee bareechisi. Kan lammaffaa anu ragaa baasa rakkoo irraan qabu. Dhageeffadhu hanga dandeettuun na yaalte mana yaalatti illee geessita humna siitii oolte ani birrii qabu aayyooti jajaba geessanii aayyooti yaaf dabarse birrii harkaan qabu hojiin qabu bakka bisichitii garagaraati sammuun kiyya waan tana ta'e wanna san godhe ani waan sanis ammas murteeffadheeti ammasan. Sigala miti murteeffadheeti wanni san godhe. Kan saaba kan jira miti namni kun jireenya biyya abbaa kana keessatti waan baay'ee jechuudha na qofa osoo hin taane namni tokko bakka namni sitti dhiyaatee sin beekne si madaluudhaan bichattiin tun amma na beeti waan hin ta'e akkaan waan hojii barbaadus akkaan nama hojii hin barbaannes. Kana si deebina rakkoon mana arabaa shamma torba seenee hin beekti fattuun jechuudha. Mana Soomaalii afaan Soomaalii waan ta'eef sitti haasaaraa mina dhaggeeffadhu. Mana Soomaalii afaan Soomaalii waan ta'eef dhaggeeffadhu. Koi kanan barbaanne itti deebine isa itti deebine maaliif naafis namaafis haa ifu tola fatiyaan si oolte no itti himtaa koi guutak abib dubbiin keenya asii miti ilaala guutak kanaaf tola fatiyaan si oolte ani siin beekaa ati si beekaa deebiteeti itti himta uummatatti rakkoo miti inni habibti fatiyaan haadhaa obboleetiidhaa waliin galaa turte fatiyaa biraa tasi fuute arafaatimi arafaat wanni eenyudha ifnaanimi ifnaan wanni si fuutee fi ati tura akkati ala rabbeessaniif si fuute saa okay fuute baara siniif kemoo ala irratti miti kanaatti na fuute yoo afaan oromoo sii galee ani fuudhee miti namtichi mana kanaa micattii tun baatu malee. Okay baatee. Namtichi mana kanaa baatu malee jedhee fattuus baasee nama hunda ichi baase. Kaza mana kiyya haa bultu jettee guyyaa lama mana sii bulutti guyyaa sadeessitu fuutee hin barbaadu jettee keessii kiyya hojjana shaantaa kiyya uffanni kiyya wanni an uffadhu hundi fattuu bira jedhamiti alatti nagattee an bahaara jechuu tas naannoo deemte ati naan jettu kan fuula fattuu bira deebuun illee ijoolleetti jedhanii gaafa sana kamii bira deemu jettee jedha kana jala laffaate jedhe an ofii kiyya qaanfadhee boo'ee ofumatti yaa cingidi yabaadhee ana dammoo boo'ee jechuudha ijoolleen ollaan irra na beektu fattuu hiriyyaatti sumaatti dhiyaate jedhanii mucattii tun dhuftee na fuute. Okay fayyaa ta'e ifnaaniin gaafa si fuutu akkamitti si fuute natti himi. Shuu sitti himaan jiru micha. Ifnaan hin jirtu fiidoo garam fiidoo waraabee bosote ijoolleen teenya harargee haadhatiyyatti tanaadhi attanaa jajjabeessaa jedheen. Shuu. Ayyee subadoo. Fiidoon posti godhe san arganiiti lubbuyyeen arafaat maal taatee sibira jirtii mijananii dhufan.
erga dhufanii booddee kana taatennaan abbaan irraa baatan malee jedhe. Osuma isaan itti taa'anii Okay, fayyaa naa ta'e. Achuma dhaabbadhu. Dooktar Ifnaaniin akka obboleetitti ifumaa fiiduu kee agartee si gargaaru dhufte malee ati bilbiltee yaamne saa? la'aan isaan iyyuu quban qabu. Okay, si dhuftee si fuutee eessa si geessi? Isin durayyuu osoo ammiidhaa tana ofirratti gadi dabbaal jechuudha namni laal tara takkasi qarqaaraa lama immoo abbaatu of jiraachisa. Saa? Habibti achi booda eessa si geessite naa woomana si gaafate naa deebisee sirbi sodaadhu. Mana siiti kaashuu. Okay, mana sirraa hoo baara eenyu si ofi ayye. Wanni an barbaade kana. Nakkaffaa makiinaan na fiddee daandii irratti nagattee fattuu biratti eessatti bafattuu gurbaan alatti baaseera. Anaatu deeme kaa eenyu baara na fida. Eessa abbaa kiyyaa seena. Shuu. Ana dawwii baay'ee qabaachuu Ifnaaniin Arafaat. Ifnaan